qochisiisaa jiru haadha yeroo ammaa bara. Dubartii bichaadha hojii gadi gagayya'e kaba gulliitii kan taa'ee hojjetu isaanii kan bakka ooluu dhaabbatu isaanii kan waan hunda hojjetu isaanii kan mana keessatti hojjetu dubartiidha. Itoophiyaa keessatti wanti malti fe'aan malti dubartii irratti ta'e beeka. Nama tokko bichaadha. Dubartiin kanneen illee hojjetu jammartee Itoophiyaatti. Laa wallahi qaroo mee eenyutu hojjetee si nyaachisaa raree? Abbaa kenna. Warra duriiti kaisaan dargaggeeyyii barana fuutee ba'a torbaanii dhiistee bira tarti. Dargaggeessi ammaa lakkee taa'ee dargaggeessu maqaan balleessu. Allahu akbar hojii waan arge dubbataa jira bara. Waan arge dubbataa jira malee akkanaan dubbataa hin jiru. Waan ija tiyyaan arge. Intalti biyya Arabaa ta'e birrii dhiira achi taa'etti illee argatu inni barandaa takkaan jabana meeqa lakkaa oola isin dammoo asheette birritti argiti. Biyya hanyaattu jarri shafaxaa. Fidee ashawaa keessa gatee dhiisa wallaahi billahi qaqqasiisan. Ashawaa gammoojjii bakka mukayyifiin hin jirre bakka bishaan hin jirre bakka mukayyifiin hin jirre guyyaa lamaaf achi darbee biraallee tasila. Haa argu rakkoo ilmi namaa itti maraatee biraa gara biyyaa deebisan. Dhiira birrii si gaafatu akkas gochuu qabdan. Maal jechuu? Daffaar jedhee. Anuuf jijjiiruu biyya bahe malee dhiira jijjiiruu biyya bahe jettee namatti. Dubartiin kadala iddoo kana eessa fitti qofa? Ilaalala bibi kiyya ilaalala 500 yoo argattu haadhaaf abbaa qabdi. Jiruu Itoophiyaa argaa jirta. Qaala'insi hagama gatee argaa jirta. Hojiin sun san jiraan jiru. Amma misaalee dubartiin takka dalagannee mana ijaarrannee jireenya keenya tolfannee eegasii heerumnaa jetti. Maal jechuudha yeroo akkana jettu kana? Ilaalaan mee karaa isitti mana caqasi gaachillee sii dhufa. Haadhaaf abbaa ofii ilaalaan hojiin baay'ee Dubaayii keessatti akka duraanii sanitti warri mana maadaamii keessatti hojjetanii rabbiin isaanii laaffisee waggaa 2 waggaa 3 gad ta'anii waggaa 10 kan hojjetullee jira. Gad jedhanii hojjetan garii maatiitu jalaa balleessaa, obboleeyyantu jalaa balleessaa, abbaatu jalaa balleessaa, haadhatu jalaa balleessaa, yookaan abbaa manaatu jalaa balleessaa. Ijoollee akkasitti rakkatanii cinqaman saniyyuu tarii biyyattuu maatiitu jalaa balleessa. Ka'asit dammoo bahanii yookaan ji'a takka hojjetaa ji'a takka taa'aa jedhan asiin cinaan maatii ofii gargaaranii cinaan dammoo jiruu ofii yaadanii yoo bultii qabaatan bultii ofiitiif cinaa bultii ofiitiif maatii ofii xiqqaattuu guddatu darbanii fi birriin maal keessa jirti rabbii kan keetii jedhi intalti bakka gaafa biyya Arabaa jirti yoo jedhan waanuma birrii tumtee irra teettutti fakkaata bara ilma dhiiraa batalay eessa fidda jedhan nama baay'ee arge nama waan akkanaa soo wallaahi laazim intalti birrii eessa fiddi? Mee maal geetti mee wanti tun birriin hagatti tanaa mee ati fakkii biyya namaa jiraattee argitee jirta rakkoo waa hundayyuu argitee jirta birriin maal keessa jirti mee rabbii jedhi. Okay, sun ikkoo rakkoon qabu sun maatii gargaaru yaani dubartii waa baay'ee gargaarti. Rakkoon qabu sun birriin yaani birriin biyya Arabaa dhiira dubartii fi miti dhiira kun barakattee kan achi boodatti yaani warri amma mana ijaarratee waa godhatee jedhu kunniinoo yaani amma dhiiratti birriin arginu nuti ofii kennaa mana ijaarrannee waa godhannee akkasitti yoo heerumna jedhan kanarraatiin jedhe. Taada namni rabbiin laaffisee fi bar'atama fakkiyaa obboleettii tanteeti biyya jiraattee obboleettii tante nama gaarii taate waan ishee si qocatte saniin lafa bittee fi yookaan mana iyyuu ijaartee fi jechuun mukaan ishii miti bar manni sun borusiyyuu fayyaduu danda'a. Bakka ishiin hin jirre atiyyuu keessa jiraachuu dandeetti si fayyada si jamma. Garuu namni akkasii yaadu jiru fakkeenyaaf jedhe fakkeenyaaf. Dalagattee mana ijaarrattee makiinaa bitattee jettu kana booda dammoo kan dalagatte sana eessa fidda? Lakka bibaasi jammar karoora akkasiin qabu. Hin heerumaa jaarsa kiyya wajjiniin hojjetadha ijoollee kiyyan guddifadha. Karaa maatii kiyya gargaaruu qabu maatii kiyyan gargaara malee sadarkaa sun keessa hin jiru. Maal gaafa dulloomee tortore ani kana eenyutu seer jedhee na ilaala. Amma misaalee adda kiyya xaaree eegas dammoo fiddee jaarsumatti geessiti. Yoo ka inni ka mana nu ijaaree wanna jedhu ani ijoollee irra danda'een guddisaa
Yoo inni paamparsi kabitu ta'e hanqabaati daa'imman bitachin gara kaasuutu jira ijoollee kiyya guddifata. Jireenya kiyyaallee fooyyessuuf deeme malee si jammar jireenyi kophaa kuni ijoollee baay'ee miidhama. Wallaahi lazim ijoollee baay'eetu miidhama. Hin miidhamti ijoolleen akkasitti waggaa 8 ta'anii bar waggaa 8 ta'anii mana tokko shaashamannetti bargeessuu fi dadhabanii viillaa kan ijaaruu danda'an viillaa. Mee rabbii keetii jedhi gaafa umriin isii deeme fuudhi uzu billa eengadda gaafa biyyaa baatu buskutii fakkaatti amma ammaaf akkana fuulli goggogee akkas ta'e jedhe barmaati mata akkas jedha maal rakkadhee idaa maalii qabu. Yeroo an biyya jiru sanitti yeroo an xiqqaa sanitti dubartii yoo biyya arabaa deemtu bareeddee diimattee furdattee galti. Ta'ammaa hoo dhaabdee ta duraan qabdu san jijjiirattee galti fuulli kun badee sila amma yaanii yeroo duraaniitiif yeroon ammaa kana kana jedhaa baraan wallaahi nagarramaan. Hin yaadanii in turtu kaa dur in turti waggaa 2 faateettee dhufti bara tokko faa si darbanii durri suuti Amma waggaa lamaayyuu waggaa lamaayyuu yoo ta'etti yoo banyaanii bakka jijjiiramtee galti bara. Ta duraanii banyaanii amma warra biyya shuugardaadi araba asi fakkaata. akkasitti teettee akkasi umrii ofirraa fi xurra shuugardaadi heerummoo wayya Itoophiyaa galtee akkas naa wayyaan garuu yoo jaarsi jiree Itoophiyaa biyya kana ennaa nama biyya fagoo jiru osoo eegdu umriillee ofirraa fi osoo hin taane nama gaarii ilaalteetti heerumtee jireenya walii oofuudha malee yoo ilaalte immoo galtee shuugardaadi heerumuudha malee albeelzaa yeroon kan kee gaafa sirraa dhufe eenyullee sin fedhu eenyullee abbaan fedhe sin fedhu. Bahuuf taata bahuufi La. Yaadni keenyaa ta'ee jira. Siin jira guyyaa guutuullee haasa'ee takka. ta'ee haa ta'u ishee kanaafuu yeroo gubuun hin barbaachisu dhiirarrallee intallarrallee jiruun waliin nu qabamuu diddeette wallaahi nama gaarii argite fuudhi jiruu walisii qabamti inshaallah. Akka inni badee jala beekaa jaartii takka yoo fuudhee birrii dhibba qalladaadhaa dhiisinni. Birriif jedhee namni dubartii waliin qabu hin jiraa? Jaartii takka yoo fuudhee birrii dhibba maaliif? 2,000 fiddee jedhaan. Amma lama. Wisin qalladan dhiisi ana malee natti fuudhime. Wallahi billahi fuudhaati zimmettee miti kaa. Waan ittiin nikaa godhattu yoo qabaatte. By the way haa xiqqaattu haa guddatu waan nikaa jaartii tanteetti hidhattu yoo qabaatte. Shiboota tammoo waliin hojjechuun danda'e waan nikaa ittiin hidhattu hin qabaanne amma akka isiin birii si kennite ittiin nikaa hidhattee haale sun hin danda'amu jechuudha. Ani kun dhiira akkasiisan jibba dhiira birrii dhalaatiin nikaa godhatu. Hin ta'u ni keenya akkasiisan halaala miti. Ni kenni iyyuu hin ta'u jechuudha. Ni keenya akkasiisan haraama malee halaala miti. Wallahi bil ati waan barbaadde nikaa hidhattee rakkastee bakka maaliif si jammar ilmi kan gosaati gosatu nama fuudha. Innaante dur jechuu kunu dur yeroo amma fakkeenyaaf akkuma naannooti ilmatti yeroo fuudha uummatatu bakka waan jedhee fuudha malee amma faashinii ta'e hatta waan nikaa ittiin godhattu wanna gaafate intala gaafatte as deebite salphina wallahi fafa heettaan. Dhiirri akkasiisun dhiirame dhiiran jedhamu dhugaa rabbi dhiirri akkasiisun dhiirun balleen qabu birrii teessanii nikaa godhadhuuti wajjin dalagadhaate jijjiirama. Maan arrabsitu jedhe ambar warreen maan arrabsu kaali doomee maan arrabsu maal balleesse birrii haadha manaa tanteetiitiin nama boru haadha manaa godhachuu deemtu nikaa hidhatiin jechuun maaltu nagalchoo hidhattee jiraatti guddaa isheen keetti garuu hin ta'u. Maqaa keessaniifuu hin ta'u. Hin ta'u ani keessa hin jiru. Isitu nikaa isii hidhate malee ati isaa nikaa hin hidhanne kaa isii. Amma ajaa'iba qaxara lafa dadhabeelle. Maal jedhe? Ishee. Qophiin isaa akkamire? Abbo maal uummanni rafa wal. Simbirtu jirtu. Nu birallee rafaa jiran sila namni akka biyya keenya osoo biyya keenya ta'e maal hojjetaa manni biyya keenya yoo qotu. Wallahi billahi. Mucaan amma reefu waliin haasaa jiru ijoollee safaraati jedhe ijoollee safaraati isa argee jechuun safara mara na mul'ate. Safara mara jechuun. Namni uffata miicaa jira.
ganamaan bahee La uffanni miidhagu uffanni kalee dheengadda ture baradhaa miti. Adhammoo yoo qarcaanillee adana fakkaate. Qarcaanni haadhaa waxiin galgala hojjetamaa namni rafuu galgalaa biddeenni haadha hojjetamaa jira daabboon haadha daffamaa manni haadha sirreeffamaa gara masubii immoo waan jiru qeexamaa mana keessan firfirsinaa jedhanii jiranii migaa'es garuu hin ta'edha wallaahi. Garuu manni qeexamaan hin jirre natti hin tolu. Ayyaana fakkaatu yoo inni jiraate. Inni garuu hin ta'uu aadaa amantaa islaamaa keessatti hin ayyamamu jedhanii dhooga wallaahi na jiru. Garuu manni hin dhiisu saniif illee. Marga afuunoo marga amma. Marguma sani kan hin danda'amu. Marga afuun mana keessatti hin danda'amu aadaa kennaa miti. Uffata bitattee marga jiidha. Maaliin godha uffata kamanaatu guute. Dhaqaraa mana jiruyyuu guute eessa akka fidu hin beeku maal godhadha. Shiituma uffattee ol daama bara. Ana warqii gaafa wallahi waan akka shiita kana jaalatu hin qabu badan rabbii eegdee. Hindi. Okay, siitaan afaan waaqa gadi baate. Gaafa jaarsa argadhee jaarsa kiyya beellamee jaarsa kiyya bira deemu bicha fuwa hajjiree lixachi gara kan walaayida maal godhachuun manaan ba'u. Inshallah. Hanga iida hajjiitti rabbiin jaarsa bareedaa siyaa baasu qaba. Haala kanaan jaarsa maal argataadha jetteeti. Yoo waan oli jedhu gadi jedhamu manni. An beeku bakka. Atummaan onnee ta'e banaa gati malee argata. Onneen tiyya nama argiteef hin banamtu waan banamtu namuma argiteef hin banamtu. Akkana godhin kaa naanii ati barri amala isaa namoonni tokko bakka nama akkaan jedhe takkatti nama argatu hin dandeettu nama tokkotti siitee keessa isaa yoo hubatte malee keessa beeku hin dandeettu ba'ee. Yaa Rabbi dhiisme. Wallahi dhugaatiin jedha. Ganaa rifeensa kana sirreeffachuudha kalaas baay'ee ajmaaniin dhufaa jira. Ajmaaniin jirtaami? Ajmaaniin jira insubiinii jedhe tokko maal subaree aboo insubiin kee jettaan daa'ima ka subu. Dhufee silaaluu bira gabbaata. Hai dhuftee na laaltaa uummanni sanuu dhugaa si abar. Wayyaanni baay'eetu jira jala. Wallahi na jiru. Kaakka ofiitti nama yaadu baay'ee. Natti gabbaatee na dubbistee illee faata koo. Si jammaa dhugaa dubbadhee kee asirraa ajmaan maal jedhama eebooteen. Naimiyaatu dhaqu daqiiqaa 20 na fakkaate moo 25. Ajmaan nu biraa dhaqii jedha. Okey kana sana kongo. Shinagaan turgalatu. Garuu kanatti dhiiran deessine ishee. Hai dhiirri balana kama deessaniiti. Ayyee. Manaazirii gurraacha kaa'attee diniiga. Ministeerri gurraachaa ministeerri jennaan ministeerri dafqana bitadhina irraa bareedamee qabaan laaltanii. Mee. Bareeda. Yeroo biraatiif kaa'edhu iidaafi miti yeroo biraatiif kaa'e. Yoo roobni roobe sirraa dhogga. Yeroo roobaatiif bareeda. Hin bareedu. Laa roobaaf bareeda boruuf man ta'u. Hin ta'u. Inta alakka bareeda jawaan dhugaa. Kolfa yoo kolfitu sirraa bareeda. Rabbi jetteeree bakka isii nagalchiisa dhaqaqanii dursee ispoortii leenji'uu qabaa sii fuudhuuf duratti maal nama tumtisiin jedhanii? Nama tumtisiin jedhanii? Ministeerri biraa bitadhee godha kanaa miti. Bakka biraa bitadheeti. Salaalee bahuu malee barana salaalee bahuu malee yaa waaqna na jeesini bakkuma garaan koo gahuu malee. Bakkuma garaan koo gahuu malee.